Hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaa dhuftanii an Dr. Bilboo Caalati. Har'a kanan isinitti himuu dhufe akkuma mata duree irratti argitan waa'ee qorichoota qaama saalaa dhiiraa ni guddisa jedhameetoo namoonni hedduun bitanii qoricha fayyadamanii kanadha. Waa'ee isaati irrattan waan tokko isinitti himuu dhufe maaliifini namoonni hedduun karaa garaa garaatiin gaafii kana nu gaafatu. Akkasumas mana yaalaatti irree dhufanii bakka nuti hojjennutti illee gaafii kana nu gaafatu qoricha san baatanii fidu. Kanaaf tarii yeroo tokko gaafii namni tokko kan namni lama gaafatu namoota biraatiif illee deebii ta'a jedhee waan yaaduuf har'a viidiyoo wanna kanarratti viidiyoo qopheessee kanan barumsa isarratti qabadhee dhufe sanaafidha jechuudha. Egaa isarrattis maalidha har'a kanan ani isinitti himuu dhufe maalan isinitti himuu dhufe yookaan immoo waa'ee qoricha jedhamu kanaaf irratti wantoota hubannoodhaaf ta'u maalan isinitti himuu dhufe. Tokkoffaa qorichoonni kunnumtuu eenyuun isaan eenyu faadha qorichoonni qaama saalaa dhiiraa ni guddisa jedhamanii fayyadamaman kun eenyu faadha kan jedhudha. Lammaffaa qorichoonni kunniin dhaabbilee addunyaa beekamtii yookaan immoo dhaabbilee fayyaa addunyaa beekamoo irraa kan akka WHO irraa akkasumas immoo FDA irraa or CDC irraa beekamtii ni qabu kan jedhudha. Inni sadaffaan dhiibbaa qorichoonni kun fidan isinitti himaa jechuudha. Dhiibbaa qorichoonni kun qaama saalaa dhiiraa guddisa jedhameetoo fudhatamu kanaaf dhiibbaa isaan fiduu danda'an illee isinitti himaa jechuudha. Arfaffaa qorichummaan kun barbaachisummaan isaa hoo maal fakkaata? Is that really important? Barbaachisummaan isaa hammamii? Dhugumatti qaama saalaa guddisuudhaaf wanti kun barbaachisaadha kan jedhullee isinitti himaa. Dhumarratti immoo yaada gabaabaa waan kanaan wal qabatu tokko isinitti himaa jechuudha. Kanaaf isinis warri YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaatoo maatii nyaataa akkasumas immoo viidiyoo kana ni jaallattu jedhee waan yaaduuf jalqabumarraa akkuma seentaniin viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa isiniin jechuufanii hanga dhuma sagantaa keenyaan wajjin turaa. Egaa qorichoonni kun eenyu faadha? Qorichoonni namoonni qaama saalaa dhiiraa nu guddisaa jedhaniitoo hedduminaan fayyadamaa jiran kun eenyu faadha? Qorichoonni kun tokkoffaa long jack kan jedhamu jira. Lammaffaa titanjeelii kan jedhamu jira. Waan dibatamu wayiidha. Akkasumas immoo maaksimaan kan jedhamu commonly Itoophiyaa keessatti maaksimaan fi titanjeelii kana namoota harkatti kananii anirree argaa ture. Qorichoota kanniinidha. Akkasumas inni biraa alfaabist kan jedhamudha jechuudha. Productiiwwan kanniini actually qorichoota jechuun xiqqoo it's difficult. Productiiwwan kanniin namoonni qaama saalaa dhiiraa guddisa jedhanii wantoota isaan fayyadaman keessaa komaniin jara kanaa jechuudha. Komaniin jara kanaa jechuudha. So egaa qorichoonni kunneen dhaabbilee fayyaa addunyaarraa like especially WHO irraa beekamtii ni qabaayii. Akkasumas immoo FDA'n approve godheeraayi. Dhaabbanni qorichaa fi dhaabbanni to'annoo qorichaa fi nyaata addunyaa waan kana approve godheeraayi kan jedhu itti gaafa deemnu qorichoonni kunneen hundisaatu WHO'dhaan beekamtii hin qabani. Qorichoonni ammaan maqaa yaame kan qaama saalaa dhiiraa guddisuuf fayyada jedhamee namni baay'inaan fudhatu kun WHO'n qorichoota kana hin beeku jechuudha. Inumaayyuu yeroo tokko qorannoo taasiseen ingredientiin qoricha kana keessatti argamullee dhiibbaa akka qabuu fi herbaal jedhamee kan gurguramuu akka hin qabnellee ragaan agarsiisu hin jira jechuudha. Kanaaf qorichoonni kunniin WHO'n kan inni recommend godhe hin jiru jechuudha. Kana malees immoo qorichi kamuyyuu gaafa gara namaatitti darbu yookaan immoo qorannoo adda addaa keessa darbee gaafa namaaf kennamuu jalqabu FDA waan jedhamuun approve ta'a jechuudha. FDA waan jedhamuun approve ta'a. Qorichoonni kunniin hundi isaaniitu karaa san approve hin taane. Maaliif approve hin taane? Akka sababaatti kan ka'u jarri amma qorichoota jennuun kun isaan qorichoota miti waan jedhanidha. Karaa FDA darbuudhaaf productiin tokko qoricha ta'uu qaba. Bifa daayitii yookaan nyaatatiin yoo ta'e garuu FDA karaa FDA darbuun dirqama miti jechuudha. Qorichoonni kun qorichoota miti karaa jedhuun kan isaan FDA bira odoo hin gahin yookaan immoo FDA'n approve otoo hin godhin kan isaan namootatti gurguramaa jiraniif kanaafidha jechuudha. Haa ta'uti garuu qorannoon dura isiniin jedhe san qorannoo taasifame saniin
wanti kun qorichallee of keessaa qaba jechuudha. Qorichallee waan of keessaa qabuuf daayitii yookaan immoo nyaatadha jechuun hin danda'amu jechuudha. Isaan akka daayitiitti faara qoman otoo FDA'n approve hin godhin gabaarra waan ooleef akkasitti yaadame. Garuu waan kana keessa ingredientiin qorichaatillee ni jira jechuudha. Kanaaf gabaabumatti qorichoonni kunniin WHO'dhanis FDA'dhanis beekamtii hin qabanii jechuudha. Dhiibbaan qorichoota kana yookaan piroodaaktiiwwan kana fudhachuudhaan dhufu maali? Qorichoota kana fudhachuudhaan dhiibbaan dhufu tokko tokko ni jira. Ibin kanumti dibatamullee dhiibbaa ni qaba jedha. Akka qorannoon taasifametti dhiibbaan sunis tokko mataa dhukkubbii illee fiduu danda'a. Akkasumas immoo ol cabsaa fi gatteechumallee komallii dhufuu danda'a. Serious adverse effect kan jedhamu immoo qaamni saalaa dhaabbateetoo ciisuu diduu yookaan immoo sa'aatii 4 oliif qaamni saalaa dhiiraa dhaabbatee deebi'ee ciisuu diduun kunillee serious adverse effect jedhama jechuudha. Sa'aatii 4 oliif qaamni saalaa dhiiraa ciisuu odoo hin ciisin turuullee danda'a jechuudha. Akkasumas serious adverse effect biraa gurra duuchuu fi ijarree jaamina ijaatillee fiduu danda'u jechuudha qorichoonni kunneen. Kanaaf adverse effect illee ni qabaatu jechuudha. Kana malees adverse effect biraallee kan koman hin taane akka qabaatan ibsamee jira jechuudha qorichoonni kun irratti. Inni biraan qorichoota kana fayyadamuun ni barbaachisaa. Haalli itti qorichoota kana fayyadamnu ni jira. Totally no. Qorichoota kana fayyadamuun guutummaan guutuutti hin barbaachisu. Namoonni qorichoota kana kan fayyadamanii qaamni saalaa kiyya xinnaadhaa jedhaniiti yeroo baay'ee. Haa ta'uti garuu namoota yookaan dhiirota qaamni saalaa kiyya xinnaadha jedhu hedduun isaanii qaamni saalaa isaanii normaal saayizii irra jira jechuudha. Normaal saayizii irra jira qaamni saalaa dhiirota hedduu qaamni saalaa dhiiraa kiyyaa xinnaadha jedhanii amanan qaamni saalaa isaanii normaal saayizii irra jira jechuudha. Qaamni saalaa dhiiraa baay'ee xinnaadha yookaan immoo maayikiroopiinas kan jedhamu erect ta'e seentimeetira 7.5 gadoo ta'e maayikiroopiinas haallitti jedhamu jira. Haa ta'uti garuu qaamni saalaa dhiiraa erect ta'e seentimeetira 7.5 gadi ta'u komanii muti jechuudha. Qorannoon adda addaa akka gaggeeffametti dhiironni hedduun qaamni saalaa kiyya xinnaadha jedhanii amanan hedduun isaanii qaamni saalaa isaanii normaal saayizii irra jira jechuudha. Namoonni qaamni saalaa isaanii dhaabate seentimeetira 7.5 gadi ta'e maayikiroopiinas jedhamu an akkasii immoo baay'ee xinnaadha. Isaafiyyuu immoo qorichoota kana miti kan fayyadu. Isaafiyyuu haallitti sarjikaal approachiitu fayyadamama. Yaalii baqaqsanii yaaluutiin haallitti qaamni saalaa baay'ee xinnaa ta'e sun sirratutu jira malee jeelii adda addaa qorichoota akkasii kan nageenyi isaallee mirkanaa'in akkasii kana fayyadamuudhaan wanti sirratu hin jiru jechuudha. Baay'inaan qorichoonni kun even biyya keenya keessatti illee baay'een argaa ture. Anillee even qorichoota kana namoonni gurguruudhaaf wanti godhan commercially promote godhan even ogeessallee miti jechuudha. Ani kanan argite even namoota ogeessan taanetu qorichoota kana gurguraa jira jechuudha karaa seera qabeessan taane. Even maqaa namaallee suura namaallee fayyadamuudhaan dhiyoo kana amma akka carraa ta'e namoonni beektan Dr. Nahom suuraan Dr. Nahom fayyadamanillee qoricha san promote godhanii Dr. Nahom immoo deebi'ee suura isaatinillee akkas godhanii fi akka isa bakka hin buune himee jechuudha. Maal jechuun barbaade qorichoota kana even ogeessayyuu miti baay'inaan kan gurguraa jiru. Kanaaf of eeguu barbaachisaa jechuu barbaadetanii. Kanaaf isa mata duree amma isiniin jedhe kanarratti waa'ee xinnaachuu yookaan immoo qaamni saalaa dhiiraa kiyya xinnaadha jedheeti namni waan kana kan fayyadamu. Kanaaf tokkoffaa akka nama jedhe kana namoonni hedduun qaamni saalaa dhiiraa isaanii gahaadha xinnaa muti akkuma dura isiniin jedhe. Lammaffaa immoo qaamni saalaa guddaa ta'uun iyyuu ni barbaadamaa waan jedhullee hanga kana konsarnii erga ta'e qaamni saalaa dhiiratillee hanga kana guddaa ta'uun barbaachisaadha. Saayinsiin waan jedhu qaba. Ogeessonni xiinsammuus waan kanarratti waan jedhan ni qabu jechuudha. Tarii qaamni saalaa guddaa ta'u sun haadha manaa yookaan immoo hiriyaa ofii gammachiisuuf yoo ta'e
haati manaa yookaan hiriyyaan nama sanii sun saayizii qaama saalaa guddina qaama saalaati immoo waan biraati kan irra caalaa barbaadamu jedhu si adda baasuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan dubartiin tokko wal qunnamtii saalaatirraa gammachuu argachuudhaaf that really saayizii qaama saalaati kan murteessu kan jedhu sanatti adda baafachuudha jechuudha. Ogeessonni xiinsammuu akka gorsanitti dubartiin tokko wal qunnamtii saalaatirraa gammadduu ta'uudhaaf saayizii qaama saalaatirraa ingeejimentii turtii namni sun qaama wal qunnamtii saalaarra turu yookaan immoo dubartiin sun otoo wal qunnamtii saalaa san irratti otoo fedhiin ishii hin xumuramin dursanii dhangalaasuu dursanii wal qunnamtii saalaa san adda kutuudha malee irra caalaa kan dubartiin sun itti gammaddu saayizii qaama saalaa akka hin taane ogeessonni xiinsammuu illee ni himu jechuudha. Kanaaf wanna gochuu danda'amu irratti hojjechuu wayyaa jechuudha. Waan gochuun hin danda'amne wanta miidhaa qabu gochuun waan goonu san adda baasne waan gochuu dandeenyu immoo godhuudha jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti akkaataa kamiin akka especially amma yeroo ammaa even dargaggoota keessatti erectile dysfunction ni mudata. Waa'ee erectile dysfunction irratti gara fuulduraatti akkamitti akka gorsa tokko tokko isinii qabadhee nan dhufa toopikii itti aanutti jechuudha. Hangasitti garuu har'aaf kanarratti kanuman jedha. Dhumarratti akka yaadatti ani jedhu tokkoffaa qorichoota kana hin fayyadaminaa please. Hin fayyadaminaa qorichoota kana. Qoricha kana fayyadaminaa. Qoricha kana fayyadamuurra miidhana malee faayidaan argamu hin jiru waan ta'eef. Dhaabsi biraa ani itti sii dabalu namoonni tarii interneetii fayyadamtan namoonni waa Google gootan yookaan immoo YouTube irraa waa laaltan yookaan immoo websaayitii garaagaraa irraa waa laaltan websaayitii irraa laaltan filadhaa. Especially dhimmoota serious akkasii irratti websaayitii ilaaltan adda baafadhaa. Websaayitiin iskaamii baay'eetu jiru. Nama kan dogoggorsan even namni ogeessa odoo hin ta'in akka ogeessatitti kan barreessu illee jira. Because yeroo ammaa kana addunyaa dorgommii keessa jira waan ta'eef namni maallaqa argachuuf illee waan adda addaa godha waan ta'eef san keessa namni miidhamuu qabu waan ta'eef madda beekumsa sanillee beekuun barbaachisaadha. Yoo Google gootan for example dhimma fayyaa irratti yoo Google gootan WHO maqaadhaa by WHO jettanii yoo itti barreessitan for example erectile dysfunction by WHO jettanii yoo itti barreessitan websaayitii isaaniitti isin geessa yookaan immoo www.who.com jettanii galtan websaayitii kan WHO argattu jechuudha. Kan filatamu WHO irraa WHO barreesse yoo laaltan amanamaadha jechuudha yookaan immoo CDC illee because kitaabota biraa international textbook isa access gochuu hin dandeessanis waan ta'eef namoonni hubannoo Ingiliffaa hanga tokko qabaatan namoonni waa dubbifachuu waa dubbisee waan dubbisan irraa waa hubachuu danda'u websaayitii akkasii fayyadama reliable ta'e fayyadama malee callistanii Google irratti eenyumtuu barreessuu danda'a namni kamiyyuu barreessee galakkisuu danda'a iskaamii hedduutu jira kanaaf san akka miidhamne websaayitii reliable ta'e adda baasanii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhumaafani. Dhumarratti I think video kana ni jaallattu yaada gaafii yoo qabaattan commentii jalatti nu barreessa yeroo biraa qabannee dhufnee irratti deebii isinii laanna kanuma fayyaa ta'aa.